Abdiin baay'ee gammadee jira jedhee jira har'a jechuudha. Maal gammadee ta'a abdiin? Jaartii argate moo jannaan dhufeef laata? Abdiin baay'ee gammadee jedhee jira. Baga gammaddee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jiriirtuu akkam nagaa keessanii fi keessanii isiniin jechaa. Asumaan viidiyoo kiyya kanaan like, share, subscribe godhaa. Warroonni hamma ammaatti subscribe gootanii jajjabeessitan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hamileen ati horaa jirtanii ammallee hamileen keessa kan jajjabeessu ta'a. Obboloota koo abdiin har'a baay'ee gammadee jira yookiin yaayyaa hoop har'a baay'ee gammadee jira jechuudha. Gammachuun abdii itti hafuuf jenna. Maaliif hojjettan nama gammade tokko yeroo hundumaa abdiin hojii isaa viidiyoo isaa keessatti yeroo hojjetu baay'een gammadee jedhee dubbata. Maaliif ka'umsi isaa baay'ee nama hawwata jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Ammas gammadee kana caalu rabbiin isaa gammachiisu jennaani. Maaliif nama hin gammade tokko nu hundaa rabbiin haa gammachiisu. Abdiin immoo baga gammaddee tarii jannaa dhufeef immoo jaartii biraa argate kan jedhus walumaan laalla jechuudha. As keessatti obboleen kiyya wanni hubachuu qabdan akkaan hubadheetti viidiyoo jannaa asiin dura hojjete keessatti abdiin waan viidiyoo akkasii har'a gadhiise kana keessatti viidiyoo jannaatu jira jechuudha. Dhugaa mucaan sabrii qaba. Kana maaliif waan kana bayee faayoo duuka bakka san deemanii bashannanuun isaa suni anatti waatu mul'ata jechuudha. Isinittis waan isinitti mul'ate koomantii jalatti barreessa. Anatti bakki sun tarii isheen sun waan sayyoo argite seenaadha. Bakki namni tokko deemee waan tokkotti dabarse seenaadha. Abdiin ammallee jannaa keessa isaa jirti. Maaliif obboleen kiyya dhiirri yeroo nama jaalatu dhugaa battuudha. Dubartilleen akkasuma jechuudha. Haraa dhimma jannaa haasawuu otoo dhufinitti dubbatu taane gammachuu abdiin gammade kana viidiyoo san keessatti waan ani hubadhe bakka jiraa miti. Namni waan dabarse tokko ni yaadata. Tarii bakka san abshirisin jechuun barbaada hundumaafuu abdii. Achi keessatti abdiin har'a baay'ee bashannanaa oollee ifaa oollee silaa har'a eenyutu abdii wajji bashannana? Silaa eenyutu har'a bakka san deemamu kan jennu taate isin hunduu ni beektan jechuudha. Asirratti ijoollee obboloota kiyyaa wanni isin gorsuu barbaadu nama tokko yeroo jaallattan dhiira tokko yeroo jaallattan itti gafuu otoo hin taane itti boonuu otoo hin taane nama san jaalala keetiin isa caalaa injifachuun dirqama keeti. Egaa dhiirri jireenya boruutu si barbaadu fi dhiirri har'aaf si barbaadu walitti dhufu. Dhiirri har'aaf si barbaadu yeroo yuusiin kennu saa barbaade si taasaa saa barbaade si dhiisa. Sababni isaallee jireenya boruutu si barbaadu. As jidduutu waa lamatu jira. Kan jireenya boruu si barbaadu suni sa'aatii 24 illee sin qoysuu qabe. Maaliif sa'aatii 24 sin qoysu? Jireenya boruu si barbaada taana. Yeroo sii kenne san keessatti haasaa bareedu isa wajjin haasa'e. Dhiirri immoo yeroodhaaf gizee keetii sa'a keessanitti fayyadamuu si barbaadu sa'aatii 24 sitti bilbila. Sa'aatii 24 sitti bilbilu san bakka waan isatti tole haasa'ee yeroo si barbaada ka tarii mallaqa kee barbaada. Tarii waan hin jiraamte bakka namoonni tokko bakka akkanumatti sammuun isaanii dhiphattee dubartii tokkotti bilbilanii haasa'an. Waan akkasiitu jira. Nuti immoo dhiirota nu jaallannu yoo ofirraa dhiibne sirrii miti. Keessattuu dubartiin nama jaalatte baay'inaan hin argattu. Soba akka balalaa yoo ta'e malee beena kan nutis jechuudha. Dubartiin nama jaalatte baay'inaan hin argattu. Kanaaf obboleen kee nuti immoo dhiirota
boruuf jireenya boruutiif haadha manaa kiyya taati jireenya kiyyaaf naa taati jedhanii nu duuka tarkaanfatan dhiirota nu duuka tarkaanfatan akkuma isaan nu duuka tarkaanfatan sana madaaltee namni kun akkamii jettee yoo laalte kalas maaliif jireenya kee boruutiif si ta'a si jijjiiruuf ta'e waan ta'eef akkasuma immoo nama gaariirra gaariitu ba'a jaalala lechumarraa baratu ilma bakka hin jiraa miti kana hubachuu qabna lakkini nan jaalatu otoo hin taane namni kun boruuf na barbaada hubachuu qabna beekuun dirqama keenya mallaqa isaan barbaaden malleen miiliyoona tokko yoo kan argamu miiliyoona ofeen yoo kan argamu taate garuu jaalalli immoo hin argamu abadan bakka jaalalli hin jirre malleen yoo jiraate yeroo hundumaa dubbiidha yeroo hundumaa galgalas ganamas yeroo hundumaa mi'aan isaan keessa hin jiru hadhaa malee haasaa darbachuu maal jechuun kun hin ta'u sababni illee waan jaalalli hin jirreef yeroo ammaa dubartoonni kan isaan deeman maallaqa jala garuu utuu harki isaanii kun warqeedha jechuudha harki keenya kun warqeedha maaliif hojjannee waan feene fiduu dandeenya akka mukatti buune akkuma dhiirri hojjettutti nutis hojjannee waan feene fiduu dandeenya waan ta'eef akka yaada kootitti ijoolleen shamarranii asirratti qabeenya jalaan fiiginaa qabeenyi dhufa bakka jaalalli jirutti qabeenyi ni dhufa bitaan hojjettee mirgaan hojjettee nama sana irra jaallattee nama san duukanii tarkaanfatte taanaan ati sun hojjette inni sun hojjette galiin hin argama garuu wanni lafa kanarratti hin argamne inni maali jaalala jaalalli abadan hin argamu jaalalli abadan hin jiru akkuma haasawna kanaa miti jaalala jechuun taphaa miti jaalalli namoonni lamaa yeroo wal jaalatan yeroo onnee isaanii waliin taatan asirratti jechuudha waa'ee abdiitirraa kaasee abdiin keessi isaa baay'ee miidhamaadha dubbatu malee ija isaatirraa waan hundoon beeksisa abdiidhaaf immoo yookiin yayyaa hobbeef intala ijoolleen hedduun koomantii isaa baay'ee barreessan yaada babbareeda barreessaniif maaliif namni kun nama akkam akka ta'e ni beekna qaamanis isa beeknu hubaannu onlaayinii irratti isa beekna abdiin nama akkamiiti jannaan nama akkamiiti mucaan sunis gaarii turte dhibbumaan dhibbatti nama gaariidha naman kabajnuu naman jaalannuudha garuu jireenya ilma namaa kana keessatti nuti hin dogongorra jechuudha dogongoruun keenya waan sheexaan waan tokko si jara fide waan sanarraa bitintirta gara tokkotti hin ceeftu bakka biraa hin jiraa miti si faallessa jechuudha karaa gaarii kanarraa karaa faallatti kuni akkas ture otomaa maaltu jira sanatti fakkaata as keessatti bakki hayyi jedhamtu tokko galman ga'amuun hin kufa yeroo duraa ijoollee kana namni waliin hin jaalataniif hin jiru baay'ee waliin jaalataa turan yaada isaanii keessaa habaanu hundumaaf rabbi riskii habaanu hunduma isaaniitiyyuu rabbi riskii isaanii habanu jenna asirratti ani kanumaan dhaamu barbaada obboleeyyan kootii hundumaayyuu dhaamsan isin dhaamu warroota shamarranii dhiira si duuka tarkaanfatu dhiira boruuf si barbaadu bifa isaa laalee fokkataan jedhi namummaa isaa laale hojii isaa laale yoo duraanis hin jaalanne ta'e jaalalli soota keessa dhufuu danda'a waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyya yaadni kiyya asumarratti dhaamuu barbaada warroonni yaada qeeqa qabaattan gorsa karaan kun sirrii miti irraa deebi'u irra jennee warroonni jettan ani qophooftuudha jechuudha gorsa keessan fudhachuuf yoo illee taanan isin irraa marhaba jechuudha rakkoon tokko hin jiru karaa batirraa sirraa'u karaa
hin badin itti deemuudha fuuldura keenya ifa barbaanna waan ta'eef isinirraa waa baranna waan ta'eef kanaaf assalaamu alaikum.